si duroomsu yaa nama dhugoomsu yoo galeef yaqiinni nu badhaaftee diini rahmata keetiini kan jedhu kana tokko manzuumaa isaa kanatti xiqqoo waan akka dibbee wayii qaba malee Yaasin Muhammad jedhama. Yoo isinii danda'ame asumaanuu warra miidiyaa madda walaabuu mucaa kana bakka inni jiru barbaaddanii akkasiin as baastan isin gaafadha. Nama jaba nama akka malee jaba akka malee namni raayyaa bakka bu'a ani jedhu nama sanadha. Fakkeenyaaf manzuumaa isaa keessatti manzuumota hedduu qaba xiqqoo dibbee kana qaba malee. Yaa Rabbi nuuf kenni ikhlaasaaf imaanii imaana dhabuudhaa rakkoonni cimaanii kan inni kennamu nama mensimaanii isa arraaminii bor jireenya maanii. Allahu yaa Rabbal izzati Allahu yaa Rabbal izzati ikhlaasa nuuf kenni waan hojjennu irratti. Yaa Rabbi nuuf kenni ikhlaasaaf imaanii imaana dhabuudhaa rakkoonni cimaanii kan inni kennamu nama mensimaanii isa arraaminii bor jireenya maanii. Hojiin gaariin guyyaa hundumaa galaadha. Hojii namtuun guyyaa hundumaa balaadha. Addunyaan kuni bariddoo galaadha. Khayrii naa qophoonu yaa dhiiraa dhalaadha. Addunyaan kuni bariddoo galaadha jedhaan namni sun. Nama akka malee jabaadha. Ilmi namaa mee maal nama gootii ofiisiitiifuu dhukkubsattee duuti. Hundatu jaallata sooressa baangoo. Gariin illee fedha utuu ta'eef gaangoo gaafanni dhabummoo itti yokka waangoo. Allahu yaa Rabbal izzati jedhama. Nama akka malee jabaadha miidiyaatti as hin baane garuu dhugaa dubbachuuf nama akka malee jabaa hawaasa kana fayyadu ispeeshaalii jenereeshinii dhaloota lafaa dhufaa kana nama qabuu danda'u. Ani dhugaa dubbachuuf bakka nashiidaa kanatti dhiifama nan dheeresselleeti. Akka malee dheeressaa jira nan beeka dhiifama naa godha bakka waan dubbatamu tokkotu jira. Yeroo hedduu qaamonni namoota siyaasaadha artistootadha warrootni amantii addunyaa kanaaf lafeedha. Lafee malee namni hin jiraatu. Fakkeenyaaf artiin warri pheenxee kun akkaataa isaanii artii isaanii itti tolfatanii akka isaaniitti tolfataniiru. Ittiin nama waaman ilaalime. Intala tokkotu kafaree yeroo sana bara 2018 garee telegiraamii daandiin sirrii yoomuu ifa kan jedhu Ustaaz Xaalibuu Ridallaatu achirratti hooggana. Nama 200,000 wayi qaba telegiraamii. Achi keessaan wal falmina yeroo sana telegiraamiidha. Daataa yookaan ammaa kana guddaa isaan qabnu rakkooma keessa jirra. Achirratti intalli tokko dhuftee keessaa na dubbiste. Waan inni achirratti dubbadu dhageesse. Na dubbistee abbaa manaa qabdi. Nama ilmoo qabdu. Dhaqanii waan kanatti afuufanii intala kana kafarsiisan. Sababni ati kafarteef maali? Tokkoffaa Yesuusti nama du'e kaachisa. Lammata wanni masaanii kanatti dasna jedhee wannu masaanii kanan jaalladhe jette. Faarfannaa jara kanaa jechuudha. Mee jechoota TikTok irra ciccitee ba'u akkaataa isaan walaloo jarri itti fayyadaman ilaali. Walaloo aqlii namoota hedduu fuudhudha. Mee namoota komentii barreessaniif ilaali. Ani muslima garuu maal kana nan jaalladhaa itti dhadheechi jalatti. Waa'ee ani maaf dhadhee jaallatti isheenuu muslimaa gaaffii jedhu gaafachuun dura mana keessaan waa gaafadha. Maal goone nuti? Artistoonni artii Oromoo keessatti ga'ee leencaa qaban warra laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jedhedha. Isaan maaliif qabamanii galaanni Assaan ibnu Saabitiin nyaati sun maaf isaan nyaachuu dadhabe? Waan nuti maal taaneef nuti hin jiru jirra jenna malee artiin waa guddaa jijjiiruu danda'a.
walalon garuu bakka walaloo kanatti hatta namni keenya kana leenjifoo akkasa namni dhibe akkasa namni walaloo barreessu dhibe sagalee sirbituu faa barbaadanii fudhataa jiru miti ijoolleen keenya. Darasoota sagalee akka sagalee abiddaa qabdu meeqaatamatti jiraam yoo nagan. Kun deemanii sagalee garaagaraa fudhataa jiru mini argaa jira bara sooshaal miidiyaa kanatti sagalee teedii sagalee ifreem sagalee eenyu fudhatu silaa namni Itoophiyaa namni ifreem eenyu akka ta'e hin beekne hin jiru namni eenyu akka ta'e hin beekne hin jiru sababiin isaa konkolaataa keessa jira yeroo itti konkolaataa Wallaggaa kaatee Naqamtee Finfinnee deemtu Baalee kaatee Finfinnee dhattu isumaan gurri kee adoodaa deema madhattee achi geessutti ituu hin jaallatiin ituu hin jibbiin hin dhaggeeffatta giddii kee. Achirraa qaraa namni hundi inni kun teediidha inni kun abaluudha kan jedhu namni hundi hin qaraa. Nama Rabbi rahmata godheef malee jechuudha. Waliigala wanti waan kana kaaseef namatti quba achi qabuun dura maaf dhaqanii achi dhaggeeffatan isaanuu muslimaa jechuun dura nuti muslimni responsibilitii keenya baaneerraa ga'ee keenya baaneerraa nuti eessa jirra. Isa jedhu kana of gaafachuu barbaachisa mana keenya guutuu keessa. Nashiidaan waa hedduu jijjiiruu danda'a. Biyyi ittiin diigamuu danda'a. Biyyi ittiin ijaaramuu danda'a. Amantiin ittiin dhaadheffamuu danda'a. Maal asaan gootummaan isaa walalootiini. Sahaabonni amma kana maraqantee amma kana seefii fudhattee kaati. Radiyallahu anhu wa arda. Rabbiin waan inni hojjete sarraa jaallatu. Ani takka nani naafa beektaa baay'ee tokko ni naafa. Wallaahi dhuguman dubbadha baay'ee akka malee ni naafa. Sababiin isaa diiniin Nabi Muhammad Rabbi akkas jedhe Nabi Muhammad akkas jedhan jechuu qofa miti. Boolla feete seentee waan islaamummaa lallabuu qabdati. Boolla feete seentee afaan addunyaa dubbatte miidiyaa addunyaan fayyadamte artii addunyaan keessa seene ati immoo karaa halaalaan keessa seente tiiktookii nuunaa fayyaduuf nuu fidanii nuuf jedhanii miti bar ittiin nu balleessu fedhanii fidan nuti immoo isaan irratti appilaayi gochuu qabna isaan irratti fidan yuutuubiis nuuf fedhanii miti googiliinis nuuf kamiyyuu waan nuuf jedhanii godhan takka hin qaban nuti kan keenya godhachuu qabna akkas inshaallah galatooma. Maashaallah yaada bareeda kaaftanii yaada namni barumsa guddaa irraa fudhatu kaaftanii akkasuma aartii jechuun gurraa fi ija uummataati. Aartiin waan guddaa of keessaa qaba. Taa'anii namoota baay'eetu jira. Mee asumarratti waa'ee aartii kana keessaa osoo hin banne waan daqiiqaa takka keessatti deebii akka isin deebiftan barbaadu. Miidiyaadhaan biyya jiru namoota dhokate namoota baay'eetu jira aartiidhaan beekumsa adda addaatiin wantoota baay'eetu jira wantoonni warroonni dhokatan namootuma waa beeku irratti namootuma mul'atan kana irratti dalagamoo miidiyaan tokko yoo miidiyaa hidhee kadhaabatu taate hawaasaa fi kadhaabate namoota baay'ee beekumsa qaban har'a irratti namoota baay'eetu dhokataniitiin hin jiran akka isin amma jedhaatiin hin jirtan irratti karaa aartiitiin haa taatu karaa daawwaatiin haa taatu namoota gurguddatu jira biyyoota keenya kana keessa warroota kanarratti miidiyaan humna dhabeeti moo maaliif wanni hojjechuu dhabe namuma tokkoof lamaaf maaf dalaga isin akkamitti ilaaltu kanarratti? Ulfaadhu waan bareedaa kaasee waa dubbachuufi ani inuman dubbadhan dhiisu rakkoon guddaan tiiktookii keenyatti caalaa miidiyaa hawaasni musliimaa qaba jedhamurra of faarsuuf miti walaa tuzakku anfusakum jedhe rabbiin waan ittiin of faarsinu hin qabnu tiiktookiitiin namatti qubaan fooloo godhe qubumaan gadi buusa kanuma ittiin of hin faarsinu walaakini miidiyaa amma jirurra miidiyaa jedhamee maqaa miidiyaatiin chaayinaalii garaagaraa fakkeenyaaf TV Islaamaa fudhadhu Hamiltaniin fudhadhu Afrikaa TV illee fudhadhu amma Afrikaa TV illee obboleessuma jara kanaa ta'eera. Miidiyoota hedduu maqaa Islaamaatiin banaman akkasuma Nuurul Hudaa fudhadhu Nuurul Hudaan hin jiru
diigamee badeera. Nuurul Hudaan Ahmad Hussein Ibraahimiin sababa gareen shahaadaallee sababa falmii sooshaal miidiyaa kanarraa akka sooshaal miidiyaa kanarra ba'ee amantii lamaan irraa dubbadhu kan na taasise Nuurul Hudaan. Maaliif Dr. Zaakir Naayikii wal na barsiise. Ahmad Diidaatiin wal na barsiise rabbi rahmataa godhuufi. Akkasuma Sheek Yusuf Isteet madaraka tokko irratti nama 1,500 ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah jechisiisu sanaan wal na barsiise. Eenyu Nuurul Hudaan eessa jira yeroo ammaa hin jiru. Maadha ammas jecha silaan fayyadama. Rabbi muumina haqiiqaan waa godhu habiibii obboleessa kiyya qaalii. Wallahi wanti akka jecha muumina haqiiqaa rabbiin waa taasisu sana jechuu ulfaataa hin jiru. Jecha jabaadha bar. Namni tokko gaafa muumina haqiiqaa bare khaliifummaatu irra jira. Hoogganaa guddaadha. Eenyuun jalqaba nafsiisaa hooggana namni nama nafsiisaa illee hoogganu rabbiin waa godhu. Erga nafsiisaa hooggane maatiisaa hooggana namni. Erga maatiisaa hooggane ganda keessaa dhalate khayrii yaadaaf waan gaarii hojjeta. Miidiyaan maqaa hawaasaatiin baname hojii hawaasaa tokko wanti inni hojjetu hin jiru. Wanti inni hojjetes hin jiru jechuuf hin danda'amu. Dhugaa dubbachuuf majlisni mataasaatti maaliif miidiyaa dhabe? Majlisa Itoophiyaaf qofaasaatti miidiyaan hin barbaachisu. Okay. Majlisa Oromiyaaf hin barbaachisu. Majlisa Affaariif hin barbaachisu miidiyaan qofaasaatti. Majlisa Tigraayiif hin barbaachisu. Gaafa masjidni gubatu maaliif miidiyaa isaanii as baasan isaan miidiyaan kan majlisaa meerri? Hatta kana miti eenyuti waraabaa ture? Minbarti faaminti gaafa kan wanni kan waraabaa ture gaafa masjidonni hedduun gubatan, masjidonni hedduun barbadaa'an, namoonni hedduun gaafa isaan dhuun. Miidiyaa kan biraati amiltan jira? Never hin jiru. TV'n Islaamaa jira? Hin agarre. Nuurul Hudaan jira? Hin jiru. Diigamee badeera. Kana hunda maaltu balleesse? Of jaallachuudha. Of jaallachuudha. Nabi Muhammadin salawaatu rabbii wassalaamu alayhi dhugaasa jedhe raayyaa abbaa machaa. Nabi Muhammaditu warra jiraataniitii unuma ta'uun shakka aduwwiin isaanii jedheen. Yes, sirriidha. Silaa dargaggeessi kun ijaarame gaaffii hawaasni muslimaa umrii isaa guutuu gaafatu dhaggeef ilaalame rabbeedha. Erguma gaafa dhalanne gaaffiin hawaasa muslimaaf gaaffiin Oromoo hin deebi'u bar. Dhagaa liqimse gaaffiin hawaasa muslimaaf gaaffiin Oromoo dhaguma liqimse bar dhagaa. Kamitti dubbata dhagaa liqimsee namni daajestii hin ta'u keessoo gadi hin ba'u. Ulfa seexanaa saayidhanidha bara. Ulfa seexanaa waan jedhamu tokko yoo beektu ta'e sana ta'ee lafa taa'e. Waan kun hundi maali? Ana akka kootti waan kanani rabbiif jecha hojjedha. Namoonni gaafa dhaqanii bakka sana qabatan hoogganaa tokko ta'an namni silaa waa'ee hooggansaa Saad ibn Abii Waqqaasiin ilaaluu qaba. Saad ibn Abii Waqqaas aangoon itti kenname giddii irraa fudhate Umar ibn al-Khattaab irraati. Akkamitti tamiira keenya geessu hoogganaa keenya geessu jedhee giddii itti laata. Islaamummaa kana afaaniin hin jaallanna jenna malee wallaahi jala hin jirru. Warra ittiin jiraatu Rabbi naa godhu. Amma gaafa nuti ofitti deebinutti amma lubbuu keenya caalaa diinii Islaamaa jaallannutti amma lubbuu keenya caalaa Nabi Muhammadin jaallannutti amma lubbuu keenya caalaa nama laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jedhee tokko jaallannutti milkaa'uu hin dandeenya. Balaan sanurraan fagaatu. Adeemuu malee bakka geenyu hin beeknu. Achiin gahaan qabu adeemuma qofa. Wanti kana hunda nu godhe inni guddaan sodaa Rabbii dhabuudha. Rabbi sodaa isaa nuuf haa kennu.
ituu sodaa rabbii qabaanne akka wanni tokko manzuumaa gadii tokko keessatti maal jedhee beektu raayyaa abbaa macaa bakka isaa manzuumaa sana lakkoofsa meeqa akka ta'e yaadadhu. Silaa nafsiyyaanoo kan ofii yaadattu waan hin taane malee waan tolu hojjettu egaa yaa rabbii koo irra nuun dabartu yaa gooftaa rahmataan qalbii koo geejistu beekumsa kee gaarii bantee gannuun dhiiftu yaa gooftaa danda'a maaltu siin qixxaatu maalikul allaamu yaa rahiimu aziizun kariimu jedhe. Nabela. Kanaaf Rasuulli salawaatu rabbii wasalaamu alayhi jihaada caalu tafee jedhan maali yaa ergamaa rabbii jennaani jihaadun nafsi jedhan. Maa jihaada caaluun xumurreennaan nafsiyyaa keenyatti nutti taphata. Kanaaf yaa nafsiyyaa koo dadhabduu kan bakka mallee na dhaabdu kan waan antaa bedigdu ani siimuu dadhabnaan guyyaa hedduu naa darmattee guyyaa nafsiin koo rakkattee. jedhee dubbate gabaa nafsiyyaa keessaa ba'uu dhabuutu ispeeshaalii gaaffii musliimoonni kale wanti xiqqoo gaafataa jira bar muslimni habiibi wanti xiqqoodhaan gaaffii muslimni nama Itoophiyaa gaafataa jiru dubartoonni keenya uffatanii abarta waan xiqqaadha kun bar waan uffadhaa jedhamee kadhatameeti bar maaliif nageenya biyyaaf mana barnootaa keessatti salaata isatti deemumaaf taa'utti jira. Inshaallah wanni keenya sagantaa keenya kara gadi irratti inshaallah isa kan walumaan itti deemu ta'a inshaallah. Inshaallah. Akkasii rabbi khayraa godhu waliigalaa gabaa nafsiyyaa baanee milkaa'uu dadhabnee gabaa nafsiyyaa keessaa bahuu qabna yoo gabaa nafsiyyaa keessaa baanee miidiyaa miti liidara addunyaa taanaa liidara addunyaa Nabi Muhammad liidara addunyaadha liidara addunyaa ta'uu dandeenya kaleessa Rasuulli salawaatu rabbii wassalaamu alayhi biyya Abashaa jedhamtu sana deema kan isaan jedhanii fi waati nu bira jira nuti warra risaalaan amanedha malee warra wanni amane miti warra umnaan amane miti waati nu bira jira amanamummaatu nu bira jira kanaafi dhugaa gaafa argan bira darbuuti nu bira hin jiru kanaafi isa sanatu arra nu bira dhabame gabaa nafsiyyaa keessaa gaafa baane hin fudhanna silaati kaleessa sana gaaf nafsiyyaan itu jira ta'eeti yeroo najjaashiin faa jiran azi Nabi Muhammadati miskiina ofii keeyyuu nama haatiif abbaan irraa du'ee yatiima irraati nuti akkamitti fudhanna warra akkasii hin jenne najjaashiin gabaa nafsiyyaa keessa waan hin jirreef abbootiin keenya gabaa nafsiyyaa keessa hin jiranii gabaa isaan keessa jiran gabaa qulqullummaa keessa turan najjaashiin fa'a nuti immoo gabaa nafsiyyaa waan baaneefi isatu meeshaa keenya keessatti gadi nuu guute qalbii keenya keessatti gadi nuu guute amma gaafa isa sana buqqisnee of keessaa baasnutti namaan gadi taana malee namaan ol wanti nuti taanu hin jiru rakkoon guddaan isuma kanadha akka kotti kun yaada obboleessa keessan Ahmad Hussein Ibrahim Sawallala galatooma isinin jedha wallahi yaada baay'ee yaada hedduu dheeraa bilchinnaan haasawti turtanii yaada nama keenyarraa wanti akkana miidiyaa ufii isaaniitiif bichaa namni 2-3 ta'aniitiin keessa tijiru hayyuun keenya keessatti dhokate akkasuma beeytonni keenya namoonni baay'een bakka dhokatanii ittiin jiranitti har'aatti dhokatanii miidiyaa guddaa maqaa hagana gahu yookaan maqaa biyyaatiin baafatanii waan hedduu takka namatti dhaga'amu warra beekaan namni waa beeke har'a dhokateetiin jira. Uummata kanaaf dhaamsa isaan jedhan kana dhaamsa ta'eetiin uummata kana bira akka gahu abdiin qaba akkasii wal biraan geettan abdiin qaba. Sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira hordoftoota keenya sagantaa kana haga xumura isatti akka nu hordoftan kabajamaan isin gaafanna. Ustaaza kara miidiyaa sooshaal miidiyaa kanaan wanta isin jetta wahii barattoota yuunivarsiitii irratti hijaaba wayita baasan viidiyoo wahii argeetiniin ture. Mee ogeessi keenya viidiyoo san nu habanuuti daawwanneetiniin walitti deebinaa achirratti illee kaasuu waan barbaadu waan qabuu fi kararumaan kara ogeessa keenyatti isin dabarsa. Daarekteeronni mana barumsaa waan san dalagan mana barumsaa
kutaa gadiirraa kaasee amma sadarkaa yuunivarsiitii jiruutti dookumentarii dalaguu barbaachisa. Waan isaan nurratti dalagaa turan barsiisonni mana barumsaa waan isaan dalagaa turan, daayirekteeronni mana barumsaa waan isaan dalagaa turan, hooggantoonni yuunivarsiitiilee garaagaraa barattoota muslimaa irratti waan isaan dalagaa turan dookumentarii dhalootaaf taa'uu qabu hojjechuu qabdu. Warri dandeettii waan kanarratti qabdan, warri qabeenya waan kanarratti qabdan waan kanarratti fandi godhaatii hojjedhaa. Dhalootaaf wanti kun lafa taa'uu qaba hojjetame waan isaan nu godhan. Isaan jechuudha jibba musliimoota Itoophiyaa akaakilee isaanii irraa abaabilee irraa dhaalanii abaabileen akaakilee irraa dhaalee akaakilee irraa immoo abbaan dhaalee abbaarraa immoo ilmi dhaalee ilma isaanii irraa ilmi dhaaluuf deema. Ammeenyi isaan nu godhan kana akka dubbiin kun sheekkoo hin taaneef namoota lubbuutiin arra duniyaa kanarra jiran bakka isaan jiran iyyafattanii dhaxxanii wantoota dubartoota keenya irratti geggeeffame mana kam waliin daawwannee walitti deebine ta'a. Wantoota kanarratti namoota majlisatu jira, wantoota baay'eetu jira. Wantoota kanarratti maaliif dalagamuu dhabe? Barattoota kana haga ijaabni irraa buqqa'u taaga ijaaba irraa dhiisan takka gahe yuunivarsiitii irratti. Ulamaa baay'ee qabnaa, hayyoota baay'ee qabnaa, maaliif irratti haasaamuu dhabe? Akkam jettaniitiin karamitti fudhattu? Miidiyaa irratti isin tuqaaqaatiin ture, argaatiin ture, namoota akkasuma namoota qubaan lakkaa'amutu waan kana waan keenya jedheetiin dubbataatiin ture. Maaliif wanni kun maaliif qacallifameetiin jedhe akka isin hubattanitti hime? Biyya keenya sana keessatti Rabbiin hin duutuu nu jedha. Nuti garuu du'a sodaanna waan du'a boodaa dhiisne. Rakkoon guddaan. Maaliif waan kanarratti dalagamuu dhabee isa jedhu sababiin dalagamuu dhabeef akka kotti abbaan qofa Rabbi rahmat isaaniif haa godhu. Duniyaa damma summii kan beekuun qammasaa gowween dhugaa se'ee ishee duukaa marsaa jedhan waa'ee duniyaa kana. Duniyaa qammasan namoonni hedduun duniyaan kun inni yoofti lazzaa qabdi. Duniyaa argatanii diinii dagatan irra hedduun isaanii warri kaleessa aarsaa gurguddaa islaamummaaf kaffalan. Ibsa ejjennoo baasuudha waan isaan godhan. Ibsa ejjennoo hin dhageessu. Batakka addunyaan Itoophiyaan ibsa ejjennoo isheen dhageessu hin jiru. Ibsa ejjennoo waa takka wanti jijjiiree beekus hin jiru. Kanaaf sanarratti nuti ofii keenya gaaffii lama Itoophiyaa keessatti abbumti gaafate yoo deeffate malee namni kamiyyuu sii deebisuu hin danda'u. Kan ofiif jedhe xiqqeessee hin kutatu jedha Oromoon. Gaaffii kana lamaan yooma ofii keenya jabaannee deeffanne malee eenyu nuuf deebisuu hin danda'u. Kan hin jedhu kanaaf. Fakkeenya yeroo hedduu taa'ee xiinxalime. Fakkeenya gabaabaama tokko yookaan kaasne wanta amantii fakkaatu mana barumsaa keessatti akka hin eeyyamamnedha waan saanaan waan amantii fakkaatu. Kana jechuun amantii islaamummaan fakkaanne qabu kan biraa jarri kan ofii isaanii nama barsiifatan kan ofii isaanii nama keessa kaa'an. Muslimni wanti xiqqoo tokko maadha muslimni aangoo malee kan hin argate maadha qoy hajjii dhaqanii galuudha. Hajjiin isa qabu irratti dirqama malee isa hin qabne irratti waajiba miti. Kanadha gaaffii muslimaa. Warri muslimoonni mooxaa warri dhuman sun masjiidni diigame sun ijaarameera. Sheekolee masjiida keessatti ajjeefaman namni isaan ajjeesise irratti dhiyaate adabbii fudhate.
Musliimoonni dinagdee keessaa baafamanii jiranii. Akkaataan baankiin Itoophiyaa itti wanni jedhu akka musliimoota hammatu ture. Wanti musliimni argate aangoodha amma walumaa gala. Aangoodha. Aangoo immoo akkuma nama kana wanni viidiyoo kana keessatti dubbadhee aangoo jarri qabatanii bakka sana jiran ibsa ejjennoo baasuuf qofa malee faayidaa hin qabu. Dhugaa dubbachuuf walii isaanii jaalala waliin qaban. Dhugaan sanitti akka sagalee koo kanan kun illa sagalee koo kan sanamma dubbadhu kun cituu hin qabu. Ofii isaanii jaalala waliif hin qaban. Jaalala takka waliif hin qaban. Jaalala kan isaan waliif qaban gaafa mana hidhaa keessa turan sanadha. Ibsa ejjennoo yeroo mana hidhaa keessa turan isaan baasan akkamitti isaan dhagaa dargaggoon akkamitti hojiirra oosha. Gaafa sana honnee keessa waatu jira. Arrammoo arraba namoota hedduurra kanatu jira. Kunu rakkoon guddaan bakka kanadha. Wanti kun deebi'uuf ilaa na dhaggeeffadha. Maaliif sheekoo jedhee kaase beektu waan kana keessatti seenaanii waan mililikii Oromootiin godhee sheekoodha jedhan miti. Sobaa jedhanii bar. Sobadha. Sheekoodha hin jiru jedhan. Waan musliimoonni Itoophiyaa waan Atsee Amdatsoon godhe, Atsee Teediroos godhe, Atsee Yohaannis, Atsee Galaadiyoos, Atsee Tseenewos waan isaan godhan kitaaba Ahmadiin Jabal hijiraarraa hanga sirna dargii seenaa musliimoota Itoophiyaa akkasuma mucaan seenaa musliimoota Itoophiyaa namni dhalootaan Arsii Mustafaa Heenyu jedhama natti fakkaata. Kan inni barreesse tokko kitaabota kana lamaan irraatii dubbisaa achirraatii argattu. Ispeeshaalii musliimoota ulamaa'ii nama 19,000 booruu meedaatti dhuman sana caala. Yeroo Ahmad giraanyiin isaaniidha yookaan Ahmad al-Ghaazii al-Ibraahim jedhaman dhaloonni isaanii warra Harargee kanadha. Warra gaara mul'ataa isaan waggaa 16 gaafa isaan bushan sana yeroo musliimoonni hadiyyaa seenaa isaanii itti dubbatan nama 11,000 bakka tokkotti rashansiise mootummaan yeroo sana musliimoota nama 11,000 yoo dubartiin bareedduun dhalatte dubartiin bareedduu geesse islaamummaa keenya hin jiraanna yoo jedhan dubartii sana mootii sanaaf dhaqatanii laatu. Akkasumaan kaafiratti dhaqatanii dubartii musliima tokko kennu jechuudha. Sanuu salaatul janaazaatti salaannee itti laannaa jedhan akkas isheen duuteetti. Maal godhanii dhanna kana dhiqanii akkuma nama janaazaa kaffanuutti dhanna kana dhiqanii akkuma nama janaazaatti dhiqnee dhaqannee